Jirra jirtuu hordoftoota Zaaraa Intarteementii harka fuudhee baga naga jiraattan. Guyyaa har'aa viidiyoon qabadhee dhufee gaafii nama tokko gaafii keessan isin deebisuu fi waa'ee biraa nama baay'eetu Facebookaanis gama Facebookaatiin chaatti na kaa'u turtanii duraan durseetti ijoollee shamaraa chaatti gama Facebookaatiin. Namoonni adii heejalan jirre chaattiin keessan turee na qaqqaba dirqama Facebook akkoo faana gochuu qabdu chaatti guyyaa 4 gahee ka torbee gahee arguutti jira har'a Facebook dallaalee jechuudha. So nama isa hunda keessummeessuu waan hin dandeenyeef yaada keessan tokko asumaan namni kuwwanis kan dhagahuu qabus haa dhageeffatu koomentii keessanis ta'e koomentii keessanis akkana viidiyoon isin deebisaa jechuu. Duraan durseeti namoonni chaayinaal kiyya sabskiraayib naaf gootan baay'ee galatooma ulfaadha isin jaalladha. Namoonni chaayinaal kiyya isiniif haarawaa sabskiraayib naaf godhaa chaayinaal kiyya jabeessaa isiniin jechuu barbaada. Kanuma gama haasawa kootti osoo hin ceene gaafii keessan deebisniif deebisuuf dhufe tokkoffaa irratti waa'ee rifeensaati. Waa'ee rifeensaa rifeensi ijoollee rifeensi keenya akkamitti laafa jettanii fi viidiyoo gaafa darbean hojjedhe irratti rifeensi keessan akkamitti akka laafu wanti rifeensa nama rifeensa laaffisuu barbaadu maayinensii fi killee rifeensa baay'ee laaffisti. Isa yeroo hundumaa deebisaa fayyadama. Lammaffaa jechuudha. Namoonni wantoonni kun hin biqilchuu jettan nama rifeensi keessan hin biqille rifeensi keessan jajjabaataa ta'e rifeensi keessan dirqama biqiluuf laafuu qaba rifeensi keessan killee fi maayinensiidhaan laaffisa. Waa'ee biraa namoonni rifeensi keessan hin biqilu dafee sa'atii fudhata ta'e zinjibiilii fi shunkurtii adiin rifeensa yeroodhaan dafee akka biqilu taasifti jechuudha. Kanaaf zinjibiilii kan isin dibattan guyyaa tokko lama yookiin osoo hin taane torbetti si'a lama dibadha. Viidiyoo amma dura barsiise habba soodaa jechuu akkasuma abishii yookiin shuqum isa kanas daaktanii ol kaawwattanii isas guyyaa biraa viidiyoo ta'an dura barsiise sanneen irraa isin torbetti si'a lama kanas har'a fayyadamtanii kanis guyyaa biraa yoo fayyadamtan rifeensi keessan yerootti biqila. Fayyaa rifeensa buqqa'u. Waa'ee rifeensa buqqa'u ilaalchisee waa'ee fayyaa rifeensaa. Rifeensi buqqa'u kiyyaa rifeensi ni buqqa'a. Keessattuu rifeensi dheeraaf rifeensi luuncaa laafaan ni buqqa'a. Waa'ee fayyaa rifeensaatiif namoonni rifeensi keessan buqqa'u yookiin maal gootanii roozii jechuudha. Roozii akkuma salphatti argattanii mana nama hedduu keessanii jirti waan ta'eef roozii fuutanii burcuqqoo gimmaasha nuusii burcuqqoo bishaanitti buuftanii ol keessan bishaan keessa yeroo jalqabaatiif ni dhiqxanii bishaan isa jalqabaa san ni jissitanii nuusii yoo burcuqqoo tokko taate bishaan burcuqqoo lama ol keessan qadaaddanii jechuun. Eegasii oolchitanii sa'aatii 12 booda rifeensa keessa yeroo dhiqattan ittiin dhiqattan yeroo wantoota kana fayyadamtan itti ruuziin baay'ee fayyaa rifeensa buqqa'uuf fayyaa baay'ee eegdis. Kanuma amma gaafii biraa isaa wantoota biraatiin waliin qabanne koomentii keessan mee gaafii koomentii na gaafattan isin deebisaa. Koomentii eenyuu dubbisuu ture koomentii nama baay'eeti hamma hunda dubbisuu waan hin dandeenyeef koomentii tokko isinii dubbisaa. Maal inni eenyutu na gaafate Zaara sanyii koo mana yaalaa deemee Zaaratu onnee kee keessa jirti naan jedhee maayiloonaaf himi. Zaaraan onnee kan keessa jirti. Okay. So Zaaraan argachuudhaaf kun ansi afoo jira jechuudha nama ajiibuu jettu hayyee. Egaa onnee kan keessa jiraadhe ansi bira jira. Isa dheerisu sanii fi isa biqilchu sanaaf himi dawaa dheeressuu barbaada. Himaa Oromoo nama jettu.
inni dheeressu daa'ima roobii maayineensi zayituunii killeedha. Kan biraa isa wanti kun bakka tokkotti dibatama. Kan biraa abishii shuqoo yookiin habba soodaa. Wantoonni biraas viidiyoo tan barsiisan seeraan laaltee fayyadamnaan rifeensi kee yerootti si dheerata. Okay. Gaafii kaa'am koomentii nama hundaa dubbisuu waan dandeenyeef nama gaafii gaafate qofaa deebisu. Zaaruu kaaba gadhiise. Galatoomii sanyii koo. Koomentii tokko koomentii waan jiruuf akkasumatti bira darbaa namoota gaafii gaafatan qofaa fi galatoomii mashaa. Okay. Zara meeqa rifeensa namaa dheeressu torban keessatti si'a meeqa dibatanii akkasuma Yusuf ka rifeensa si kan kee dheeressu torbaanii si'a lama har'a yoo dibatte. Okay guys, gaafiin nama hedduu ni baay'ata. Gabaabumatti koomentii keessan hoggaa hunda keessan koomentii dubbise viidiyoon kun isinitti dheerata. Akka viidiyoo isinitti dheeranneef marsaa lammaffaa irra deebi'ee gaafii keessaniif deebii isinii laata. Har'aaf muraasa gaafii mataa keessaa fudhadhee isiniif deebisaa. Naadiyaa Kamaal, ani dheeressuu hin barbaadu rifeensa mataa koo laafaas miti jabaas miti giddu galeessaa amma akka laafuun fedha. Okay Naaduu koo maayineensi fi killee fayyadami. Haala salphaan dafee torbetti si'a lama fayyadami akkasuma bishaan roozii ittiin dhiqadhu. Seeraan rifeensi biqilaa wantoota kanaan. Okay, zamzam nama jedhu lubbuu ani dheerina hin fedhu osoo caccabuu baatee natti tola rifeensi dheeraan baay'ee hin jaalladhu. Rifeensa dheeressuun illee baay'ee bareedaadha. Akka salphatti dheerata. Dubartii rifeensi irraa wanni tula. Dheeraa hin murta. Nama rifeensi koo hoggaa baay'ee dheerate nan mura. Ol wanna goota. Garuu gabaabaa asirratti ijoolleen qabdee deemtu sun ni fokkisa waan ta'eef. So rifeensi akka hin buqqaane viidiyoo jalqabaa irratti meera ijoolleen rifeensi hin buqqaa jettan deebii keessan viidiyoo yeroo jalqaba haasa'u irratti isinii deebisee jira jechuudha. Warra buqqa'uuf haalaan isiniin jedhe saniin fayyadamaa fayyaa keessanii fi jabaadhu galatoomsanii koo qullubbii waan tokko gootu qullubbiin rifeensa hin biqille dafee akka biqilu yookiin akka inni wanni ta'u taasifti. Zara ani waan meeshaa dheeraa shame on you. Dargaggoon ijoolleen dhiiraa hoggaa gaafii nama gaafata waan sheemii ta'e nama hin gaafatina. Okay, obboleessi keenya tokko gaafii gaafate waa'ee san nama barsiisuu hin beeku an nama waan san nama barsiisu miti. Bakka biraa laalii baradhu sanyii koo kun waa'ee fayyaa maali malee waan san waan irraa beeku hin qabu. Brother, ani dheeressuuf hin barbaada akkamatti. Zinjibilaa fi shunkurtii adii walitti fayyadamta. Eenyudha? Daawud Abdallaa nama jettuudha. Guys, ijoolleen rifeensa dheeressuu barbaadan viidiyoo an jalqaba hojjedhe san daawwadha. Rifeensi keessan haala salphaadhaan isinii dheerata. Wantoota san miksii godha. Har'a kana fayyadama, kan biraas fayyadama. Gaafiin nama hedduu kanuma. Rifeensi haalli ittiin dheeressitan haala biraatii miti. Viidiyoon kiyya isinitti dheerata yoo hunda isaa irra deddeebi'ee kana jedhee kan isin akka viidiyoo isinitti dheeratu hin barbaadu. Viidiyoon kiyya isinitti dheerata koomentii keessan hunda dubbisuu fi wantoota gaafii ta'e gaafiin nama hedduun wal fakkaataa lallaalee jira. Gaafiin nama hedduu rifeensi keenya hin buqqaa. Kan hin buqqaa jette akkan jalqaba sitti hime saniif fayyadamii. Namoonni dheeressuu barbaadan viidiyoo an jalqaba barsiise san viidiyoo sadiitu jira waa'ee rifeensaa isinii hime. Abishii yookiin shuqoo habbi soodaan zayititti buustanii ol keessan eega daakkame booda daaktanii ol keessanii fuutaniituma yeroo dibattan zayitii baay'isitanii qodaa waan ta'e wayititti ol kaawwattanii achumaa fuutanii dibattanii jechuudha. So rifeensi keessan haala salphaan isinii dheerata. Kan biraa wantoota roobii faan barsiisee ture wantoota sanneen killee deema waan akkasii sanneen hin fayyadamtu yoo har'a kana dibattan boru abishii zayitii abishii hin kaawwame san waan biraa zinjibilii fi shunkurtii adii kana seeraan fayyadamtanii jennaan rifeensi keessan haala salphaadhaan dheerata. Gaafiin nama hedduu waan wal fakkaatu fi namoonni koomentii keessa hunda dubbisee waan waliin hin geennee fi gaafiin gara feesbuukaatiin ijoolleen baay'een dhufanii na gaafatan kanuma.
فيديو سلالتني وانتو تنشرت هم فيديو سديان كاي دوبت دي بانم فيديو تكو ارغيتن اسو مكانا هر يو كان فيدمت برمو سم فيدمت ريفين سكيسام باي بيقل وانت فيديو تسن كيست سنتين همين روزين فيا ريفين سايسني يقد ريفين سكيسن اسا چچبو فيا دافيس فيا روزين اكس بوقو روغتي ني لافستس دفير يلتا غارو نمني ريفين سكن كيسي اتوكو لما ميتيكات تدبدو ها غافا ديريسيتوت ati gabaa mumti ji'a lama yoo walirraa kuttee hin dibatin wanna isaanii argita mucayyoon takka na barreessitee jirti mucayyoon takka roobii fi maal viidiyoon jalqaba hojjedhe san baay'ee galatoomii rifeensi koo naaf lallaafi turee jabaataadha jetteerti isinumti seeraan fayyadamaa torbetti si'a lama fayyadama yeroo fayyadamtan san seeraan mosaajii godha rifeensatti dibuu qofa osoo hin taane mosaajis ni barbaachisa isiniin jechuu barbaada kanaaf جدود أوانتي مولدف غافينا ما هدوتو وانتي سني إفهمتان يوجراتي أما سيادة كيسان أسجلتنا كا يعني سني ولين درايرو كميو وان سن نغافتان سني بقدا رفينسا كانوا مو وان لغاتي سيران وهردوفا اتفيدما فيديو وان سني ديرتوف كان أولي سنس بايها سوين دندو namoonni YouTube jala jirtan video kana like gochuu hin dagatina waan ani maxxansu video biraa kan isin hojjetaa jiru jedhe way jira video san hanga xumuree isinitti dhufuuf turtiin keessan Zara Entertainment wajjin haa ta'u namoonni na cinaa dhaabbatanii YouTube kana guddisuu family na taatan galata guddaa na biraa qabdanii namoonni haaromnis family kiyya ta'uu hin dagatina YouTube kun نموني أنا جل هنجرس كوتا فاميلي هيتا يوتيوب هي سبسكرايب لنا قدا وانت برا وانت يعني سنيهم يوزراتي يا ده وانت نجافتن نموني عادي فيسبوكك يا جل هنجر فاتي فيسبوكين عادي ولا راهن كامني كومنتي جلت كيا ده كيسن كاوات دا يرو هدو نموني عادي يا جل هنجر بريفهم اسنا بريستا أن تري وان أرجوف يا ده كيسن أس كومنتي جلت كيسني أنت كتك على عليه سني دي بسوا هندندا بري بليسوما اسمها تو هنگ فيديو برات وليت تدفنو في تورتين كيسان Zara Entertainment وجزين